بسم الله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم خبليان خينيا كبجمتوتا في جالت تمتوتا في أردوفتا خينيا إن شاء الله أرانتنا سجنتا عجائبة قبلني سرفنا إن شاء الله أكسم قبليسا خينيا خنو نموذج بيكو فيمسا درناوا جنتا قبادة إن شاء الله أرانتنا انترفيو قرمو ديما إن شاء الله يساوجين ترتي غاريج والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تران درسي مكان كينيو سنجاني. مكان غيا تيغا فهمي نانجانا واسن خيتنا بيخو سوشيال ميديا كبرتي مكان غيا رولا بنجاما. سو إن شاء الله دران درسي رمضان مبارك. رمضان كريم. ولا ما إن شاء الله مي سجنتا الراخ أنا أسيت تقولوا خيسني هنجم تك جمبتشو هنجم تكسر دجامي. والله وسجنتا خنا دران درسي وبليان خنيا في علماء وتا خنيا في جولة كندا وراوان خنا كوبيسي. guddaa galatomaan jaani wanni hedduu na dhagaamu gammachuudha gammachuu arana dhagaamte an siimuu hin danda'u hedduu malee wallaahi gammadeetiin jira ana osoo hin ta'in namni hawaasni bika biraarraa dhufee asii furees hedduu malee gammachuu keessa waan seenee jiruuf ati waa hundaafuu wallaahi sommannin fiifu mataan isaatu gammachuudha asitti furuu keenyaaf qophii kana qopheessuuf wallaahi hedduu malee gammachuu nu dhagaama gammachuu guddoo keessa jirra. Maashaallah mee furaan akkana as ganda gugguba masgid biraatti amata kanamoo duris nama goggodamu ture. sagantaa aftira ka waliin akkana taanee furre ka madura hin goone kun yeroo duraatiif waan ta'eef wallaahi ka yeroo duraa kun waati akka nama waan kanatti leenjii fudhatee takkatti hedduu malee waa hundaanuu bareedinee mul'isnee harkisiisnee jira nama hunda biratti ati wallaahi hedduu malee gammachuudha kun yeroo duraatiif aftira asitti gaggeeffame keessaa guyyaa takkaffaa keenya. Maashaallah obboleeyyan keenya guyyaa duraatiif ganda guggubaa keessatti iftaarri akkana qopheeffamuu isaatiif inshaallah hedduu takka bareedanii akkasuma kantiibaan keenya irratti argameeti.